Jireenyaachuun qabuun ture jechuu yoo barbaad afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Kana dhiisa. Jireenyaachuun qaban ture. Nyaachuuman qaba ture har'a ciree jechuu yoo barbaadne maal jenna? Mee kanas dhiisaa. Bilbiluuf hin qaban ture. Isaaf yookiin isheef bilbiluun qaban ture jechuu barbaadne maal jennaa? Bilbiluufima hin qabuun ture. Bilbiluuman balleesse ani bilbiluu hin qabuun ture jechuu yoo barbaadne maal jennaa? Ladies and gentlemen, welcome to Oro English. This is Oro English with Sis. Baga nagaan gara Oro English dhuftan. Har'as jechoota yeroo garaagaraa keessumaa guyyaadhaa gara guyyaatti bifa garaagaraatiin fayyadamnu gabaabaadhaatti ni ilaallaa jechuudha. Aga xumura lesson kan waliin turaan affeerraa keenya. Let's dive into it. Great. So inni jalqabaa akkas gochuun qaba ture. Akka kana gochuun qaba ture jechuu yoo barbaanne waan sana akka ta'u feena ture garuu amma yeroo haasofnu hin goonee jechuudha. Garuu akkas gochuun qaban ture akka kana gochuun qaba ture jechuu yoo barbaan afaan Ingiliffaatiin should have plus verb 3 waan jennu sana fayyadamne jechuu ni dandeenya jechuudha. Should have kun immoo yeroo pronounce goonu akka natiivotaatti yookiis immoo akka warra afaan jalqabaa isaanii Ingiliffaatiitti ni haasofna yoo jenne should have ka jedhu kana should jennee verb 3tti daballee verbii waan haasofnu sana haasawuu ni dandeenya jechuudha. Great. Gara jalqabaattan isin deebisa. Ciree nyaachuun qaba ture. Har'a ciree nyaachuun qaban ture. Nan dogoggoreetu ciree nyaatiin bahee jecha irra garuu nyaachuun qaba ture dirqama turedha. Fedha osoo hin taane. So akka kana jechuu barbaannu should have ka jedhu fayyadamne I should have verb waaniin nyaachuu eatidha. Verb tuunsaa eatidha. Verb siriinsaa eatanidha. So I should have eaten my breakfast. I should have eaten my breakfast. So, your pronouns go I should have eaten my breakfast. I should have eaten my breakfast. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Ciree nyaachuun qaba ture. Garuu hin nyaatiin jirra jechuudha yeroo kana haasofnu. So akka kana jechuu barbaan akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. Are you with me? Is it clear? Great. Let's proceed to the next. So jalqaba irrattiin gaaffii kabiraan kanan isin gaafadhe isheef bilbiluun qaba ture. Actually hin bilbillee jechuudha. Regret gochaa jirra gaabbiidha jechuudha. Guutummaadhumatti kan nuyi haasaa jirru waa'ee gaabbiidha. Namni haasaa kana haasaa jiru gaabbinee waa'ee waa sanaa haasaa jirra jechuudha. So isheef bilbiluun qaba ture. Garuu hin bilbiliin jirra jechuudha. Yookaan isaaf isin waan barbaadan bifa barbaadaniin fayyadamuu dandeessu. So akkasuma gochuun qaban ture jechuu barbaan should have plus verb 3 bilbiluudhaan jire call. So sana fayyadamne I should have called her. I should have called her. So yeroo pronouns goonu akka natiivotaatti I should have called her. I should have called her. I should have called her. Jechuu ni dandeenya jechuudha. I should have called her jechuun bilbiluu fi qaban ture ishee fi I should have called him. I should have called him jechuu ni dandeenya jechuudha. Isaaf bilbiluun qaban ture jechuu barbaanne immoo bifa kanaan fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. So walumaa galatti should have plus verb 3 fayyadamneerra taanaan gochuun qaba ture waan sana akkas gochuun qaba ture akka jechuuti jechuudha. Great. Inni kabiraan immoo akkas gochuu hin qabun ture faallaa isa silaatii jechuudha. So should irratti not ka jedhu dabaluutiin shouldn't have plus verb 3 fayyadamuu dandeenya jechuudha. Should not ka jedhu shouldn't have plus verb 3 fayyadamne akkas gochuu hin qabun ture jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Let's see some examples here. Isheef bilbiluu hin qabun ture. Isheef yookiin isaaf bilbiluu hin qabun ture. Actually bilbileerraa jechuudha. Garuu regret goonee gaabbinee
bilbiluu fi isheef maal biloon qabuun ture yookiin immoo isaaf maal biloon qabuun ture ni jenna yeroo hedduu. So akkana jechuu barbaan I shouldn't have called her. Inni silaa I should have called her dha. Amma ammaa not ka jedhu sana negatiiva sanatti dabaluuti. I shouldn't have called her. I shouldn't have called her jechuu ni dandeenya jechuudha. Bilbiluu fi hin qabuun ture jechuuf akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Great. Are you with me so far? Do you have any ambiguity here? Well, if you have any unclarity, please don't forget to put it in the comment section. To leave any ambiguity or unclarity, leave in the comment section or put them in the comment section. Great. Ciree nyaachuu hin qabuun ture. Just ciree nyaannee feelingii hin taane yookiis immoo hin taane yoo ta'e nuuf so ciree nyaachuu hin qabuun ture jechuu yoo barbaad I shouldn't have eaten my breakfast. I shouldn't have eaten my breakfast jechuu ni dandeenya jechuudha. I shouldn't have eaten my breakfast. I shouldn't have eaten my breakfast jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Good. Inni kabiraan immoo fedha. Inni kun akkas gochuun qaba turedha. Inni kun immoo akkas gochuun barbaada ture jechuu yoo barbaanne immoo bakka should would will jechuudha verb waan isa so sana fayyadamna jechuudha. Should have ka jedhu sana would have yeroo pronounce goon woulda like coulda shoulda woulda warri jedhaman kun yeroo neetivoonni dubbatanidha jechuudha. So would have fakkeenyaaf ani akka kana gochuun fedhan ture yookiis nan barbaadan ture akkas gochuu yookiis immoo fedha akkasiin qaban ture jechuu barbaan would have plus verb 3 wanna haasofnu sana itti dabaluutiin jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf woulda plus verb 3 kana fayyadamne fedha akka qabnu like fakkeenyaaf konkolaataa bitachuun fedhan ture. Actually yeroo amma haasofnu kana konkolaataa of harkaan qabnu yookiis bitannee hin jirru jechuudha. So garuu fedha bitachuuf fedha akkasiin qaban ture. Kana dura konkolaataa bitachuudhaaf fedha akka kanaan qaban ture jechuu yoo barbaan would have ka jedhu irratti fedha niidii sana qabaachuu keenya immoo bitachuu jechuudha. Bought ka jedhu buy-dha verb waaniin so bought fayyadamuutiin I would have bought a car. I would have bought a car. I would have bought a car. I would have bought a car jechuu ni dandeenya jechuudha. I would have bought a car or I would have bought a car jechuu ni dandeenya jechuudha. Konkolaataa bitachuun fedhan ture jechuu yoo barbaan akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. Excellent. Great. Afaan Ingiliffaa barachuun fedhan ture. Fedha afaan Ingiliffaa barachuu nan qaban ture. Actually namni haasa'aa kana haasa'aa jiru already lose godheeraa jechuudha. Hin baranne yookiis amma baree hin jiru jechuudha afaan Ingiliffaa. So garuu immoo fedha sana yookiin immoo barbaacha sana ni qaba ture jechuudha. So akka kana jechuu barbaan maal jennaa I would have learned English. I would have learned English. Or I would have learned English. I would have learned English jechuu ni dandeenya jechuudha. I would have learned English jechuu ni dandeenya jechuudha. Afaan Ingiliffaa barachuu nan fedha yookiis nan barbaadan ture jechuu yoo barbaan akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Faallaa isa kanaa immoo ani fedha akkasii yookiis immoo hin barbaaduun ture. Fedhuma akkasii hin qabuun ture jechuu yoo barbaan akkuma silaa not ka jedhu would have itti dabaluutiin wouldn't have, would not have or wouldn't have jechuun ni dandeenya jechuudha. Wouldn't have plus verb 3 fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ani konkolaataa bitachuuf tasumayyuu fedhasaa hin qabuun ture. Konkolaataa bitachuuf hin fedhun ture yookiin fedhasaa hin qabuun ture jechuu yoo barbaan I wouldn't have bought a car. I wouldn't have bought a car. I wouldn't have bought a car. Ani fedha akkasii hin qabne I wouldn't have bought a car jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Afaan Ingiliffaa baruu hin fedhun ture
garuu amma barreerraa jechuudha. Utuma hin fedhiin barree jechuudha. Actually gara riyaalitii isaatti yoo dhufne dhuguma ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu immoo waan feenu tokko yeroo baay'ee ni qabaanna yookiis immoo fedha waan tokko qabaannaan dirastii waan tokko qabaannaan iffarti mataa keenyaa waaqaa gaditti dabalee jennaa wanta hin beekneef hin qabaannu jechuu barbaadeni. So garuu immoo jechuuma yoo barbaanne afaan Ingiliffaa baruu hin fedhuun ture jechuu yoo barbaanne I wouldn't have learned English. I wouldn't have learned English. I wouldn't have learned English jechuu ni dandeenya jechuudha. I wouldn't have learned English jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. So mee isin immoo isa arguu hin qabuun ture. Actually argineedha garuu erga arginee immoo ni gaabbinee jechuudha. Garuu isa arguuma hin fedhuun ture hin qabuun ture. Isa arguu hin fedhu osoo hin taane hin qabuun ture jechuu yoo barbaanne maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Akkuma kanas biyya alaa deemuu hin fedhuun ture ani. Biyya alaa deemuu hin fedhuun ture jechuu yoo barbaanne maal akka jennu isa kanas deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section.